Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii Astaayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya sana geessichaa viidiyoo yuutuubaroota hundaaf barbaachisaa ta'e tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jiraarra. Viidiyoon keenyaas karaa salphaa ta'een yuutuub chaanaalii ofii of beeksisuudhaaf wantoota nu barbaachisan keessaa isa barbaachisaa tokko egaa erga yuutuub chaanaalii banannee viidiyoo irratti hojjechuu eegalleen maal faatu nu barbaachisaa isa jiruudha. Isa san keessaa inni tokko YouTube thumbnail jedhama. Yeroonii fi YouTube thumbnailiin yeroonii fi viidiyoo kee ol baaftu viidiyoo kee gama fuulduraa irratti bifa imeejiitiin kan hojjetamu. Egaa kallattumaan gara barnootichaatiin seenuun dura warri Astaayituu subscribe godhin subscribe godhuudhaan viidiyoolee barnootaa YouTube yeroodhaa yerootti nuti godheef daawwadhaa jecha kallattumaan gara viidichaatti seenaa jalqabaa. Yoo ni fi qabaattan ni qabda, yoo hin qabaanne Play Store bilbila keessan irra seenuudhaan Pixel Lab jedhee isa jirutu jira. Ani amma buufadheetiin qaba. Pixel Lab isa jiru kana Pixel Labiin kun maaliif fayyada? YouTube thumbnailii bareechee ammayyeessee kan hojjetudha. Yoo buufattan bareedaadha. Pixel Lab isa jiru kana isa kana buufachuudhaaf firiidhaa Play Store irra seentaniituma Pixel Lab jettanii itti barreessinaan kallattumaan isinii dhufa. Isa kan biraa immoo doolaara fa'aa isin gaafata. Saniif Pixel Lab kan erga buufattanii install gootaniin boodatti kallattumaan viidiyoo keessan beeksifachuudhaaf viiyuu guddaatti argachuudhaaf YouTube thumbnailii bifa imeejiitiin itti hojjechuu ni dandeessan. Maaliif baay'ee bareedaa waan ta'eef jechuudha. Egaa erga seentaniin booda isa kanatti install erga godhataniin booda kanatti isinii bana. Maal gootu erga akkanatti isinii badeen boodatti wantoota filachuu qabdaniitu jira. Kun amma new text iddoo jettu kun iddoo itti tekstiin barraa'u. Bu'aan isaa wantoota viidiyoo keessan ibsaa as keessa barreeffachuudhaan seef godhachuu dandeessu. Maali isa dura jalqaba maal dhuftu iddoo gama gubbaarraa dhufuudhaan tuqaan sadii iddoo jirtu kana dhufuudhaan kilik godhuudhaan maal filattanii saayizii image saayizii waan jettu jira. Image saayiziin kan yuutuubii saayizii yuutuubiitiin filachuudhaaf isin fayyada jechuudha. Image saayizii ergataniin boodatti custom jesiirraa custom irra dhufuudhaan ratio by 1 sin jaa YouTube thumbnail isatti kanarra godhatta yookiin ta'an sheeppii isa biraa fa'aa isin irraa ta'uu waan ta'eef YouTube thumbnail isatti kanarra dhufuudhaan okay godhachuudhaan akkanatti okay ergataniin boodatti bifa sheeppii YouTube thumbnail irra sii dhufee jira jechuudha. Erga akkanatti boodatti new text iddoo kanarratti barreeffama barbaaddu barreessuudhaan maal goota seef jettaan. Amma fakkeenyaaf viidiyoo bareedaa yoo jechuu barbaadde viidiyoo bareedaa ergateen barreessiteen boodatti viidiyoo bareedaa isa jiru kana select all gootee qubee xiqqaa fi guddaa wal makee jiru kana guddaa qofa godhuufis gama gubbaa irratti xiqqoo fi guddoo wal cinaa jirtu kana tuquudhaan kallattumaan guddifachuu ni dandeessa. Erga gooteen boodatti okay ta'anii erga okay ta'een boodatti saayizii barreeffamicha kana guddisuus xiqqeessuus jallisuus ni dandeessa. Isa qabdee naannoo wantichi kun jiru qabdee amma fakkeenyaaf xiqqeessuu barbaadde akkanatti walitti harkistee asii as suuraa irra godhachuu ni dandeessaa jechuudha. Haruma salphaa ta'een erga kana godhatteen boodatti siistemoota tekstii kana baakgiraawundii isaa jijjiiruu dandeessaa. Wantoota barbaachisoo ta'an amma fakkeenyaaf gama jalaarra dhufuudhaan mallattoo A bakka jirtu kanarra dhufuudhaan maal gootaa edit waan jettuutu jira. Edit kana keessatti barreeffamicha kana edit godhuu ni dandeessa. Delete godhuu ni dandeessa. Copy to front jira. Saayizii isaa sheeppii isaa akkatti fayyisu positionii waa hedduutu jira. Amma yeroo inni geessu jeeti malee kanatti irra harkifachuudhaan iddoo itti baakgiraawundii isaa fi font saayizii barreeffamichaa jijjiirachuu barbaadde maal goota akkanatti font iddoo dura kilik godhuudhaan akkanatti filatta. Font iddoo filatteen booda amma fakkeenyaaf isa kanaan filadhaa. Isa kana erga irratti hiixeen boodatti okay ta'an. Okay ergatteen boodatti font size of
our textiin jijjiirameetti jira jechuudha. Amma as harkifattaa background style jira. Background style amma fakkeenyaaf bold yoo godhachuu barbaadde biyya sanarra kilii godhuudhaan bold godhuudhaan right goota. Ergasiin booda maal goota background iddootti irra dhufuudhaan background barreeffamichaa jijjiirrachuu barbaadde taanaan enable iddootti tonaa jira gama jalaarraa enable godhatta. Erga kanatti enable jetteen boodatti jijjiireeti jira. Maal goota haala kan hin barbaanne taanaan kalarii biraa baafachuu ni dandeessa jechuudha. Akkanatti ol harkifachuudhaan adii jira. Barreeffamichi adii waan ta'eef waan balleessuuf gurraachaa jira. Akkanatti labbaa as harkisuudhaan diimaa jira. Naa jira. Kanatti kalaroota baay'ee jira. Kan barbaadde irra filattee godhachuu dandeessa. Isaan kana keessa kan siiftee irra godhatta. Ergasiin booda right godhattee gara biraatti ceeta. Gara biraa footoo galarii keessaa qabdu asirra fitachuudhaaf tekstii erga edit godhattee fitatteen boodatti idduma banaa suuraa irra harkifachuu barbaaddu sana irratti kilik godhachuudhaan gama gubbaarra dhufuudhaan mallattoo plus sign kana tuqxaa from galarii siin jedha. From galarii erga siin jeen boodatti galarii kee keessa kallattumaan si geessaa jechuudha. Erga galarii kee keessa kallattiin si geesseen boodatti suuraa barbaaddu filattaa. Erga kanatti filatteen boodatti gama jalaarra dhufuudhaan raayitii jira. Raayitii kanarra dhuftee akkanatti guddisuus xiqqeessuus ni dandeessaa jechuudha isa kana. Erga kanatti harkisteen boodatti irra haattee kanatti akka feetetti edit gooteen boodatti suuraa biraallee harkistee irra fiduu ni dandeessaa jechuudha horma salphaa ta'een akkanatti kana. Egaa kana har'aaf erga kanatti xumurteen boodatti maal goota save godhachuudhaaf iddoo gama gubbaarra dhufta. Gama gubbaarra dhufuudhaan mallattoo plus sign tan jenna mallattoo akka save-dhaaf nu fayyadu jira. Osoo kajalaa isa kana hin ta'in isa gubbaa kana save nu gargaara. Isarra kilik godhachuudhaan save as project fi save as image jira. Save as image irra dhufuudhaan kilik godhatta. Quantity iddootu jira jechuudha. Quantity kun maaliif fayyada? Quantity quality itti save godhatu. Amma fakkeenyaaf ultra very high, high, medium, low and custom by default jira. Isaan kana keessa kan barbaaddu irra godhatta. Very high yookiin high quality kan qabu jira. Save as to gallery ergetteen boodatti save city jira jechuudha. Akkasitti cufattee baatee gallery keessa dhufuudhaan ni ilaallata. Waan hojjettu san akkanatti save city godhaa. YouTube viidiyoo keessa yeroo ol baaftan irra kaachuu dandeessan. Har'aaf kanumaa barnoonni keenya yeroo itti aanutti viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti yeroo gaarii.